Tole nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo alaaf bita kallattii gola jirtan hundumaan isiniif haa baay'atu kabajamoo fi jaallatamoo maatii ganniituu fi akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii anis obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti waaqayyoon nagaa koo baay'ise karaa hundumaan na gargaarii galataaf ulfina guutuu argatu jirtu jajjabaattuu fayyaa keessan isin jechuun nan jaalladha anillee baay'ee nagaa kooti. waaqayyoonni karaa kallattii hundumaan nu gargaarii nagaa keenya baay'ise kan nagaatti galataaf ulfina guutuu argatu isiniin jechuun nan jaalladha maatiin koo hundumti keessan isiniin jedha har'a waan haaraa tokko waan irraa barattu jedheetu isiniif fidee dhufe tokko jechuudha muudannoo karaa feesbuukii jechuudha feesbuukii ergan fayyadamuu eegaleetiin naannoo waggaas xumuree afuraffaas deemaan jira garuuti immoo waggaa afuraffaa seenaa jiru kana gidduutti otoo wanti tokko na muudatiin bara kana keessa waan muudatte jechuudha muudannoon kun kiyya kunis maali inni muudannoo kiyya kana jechuudha isinitti himu yookiis odeessuun gaarii ta'e osoo hin taane muudannoo kiyya kanarraa hin barattu jedhee wanti yaadeef gara keessanitti fidee dhufe jechuudha. Sababbiin isaatis jechuudha jireenya keenya keessatti adeemsa keenya hojii keenya keessatti gaafa wanti tokko nu mudatu muudannoo akkana jennee gaafa muudannoo keenya tokkotti fakkeenyaa fi namni muudannoo akkani qabu kana qabaatu jiraachuu danda'a waan ta'eef yookiin immoo namni tokko yaada fakkeenya yaada fuuldura qabu san keessatti fakkeenyaaf hubannoo kana kiyya kan keessatti waan tokko keessatti madaalee of argachuu danda'a waan ta'eef nama tokko badiirsarraa yookiin immoo wanta hin taane karaa hin taane tokkorraati karaa nama dogongorsu nama shawwatu tokkorraati deebisuu hin danda'a waan jedhee yaadeef muudannoo wayii qabadheesni dhufeen jira muudannoon kiyya kunis maalinni waliin ilaallaa isin jechuun nan jaalladha maatii koo warri taatan immoo laayik gochuutiin sheer gochuutiin yaada keessanitiin na cinaa dhaabbadha isin jechuun nan jaalladha yaadni keessan na jajjabeessa waan ta'eef na jajjabeessa warri immoo yuutuubii kootiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaatiin maatii koo naaf taasisan jechuun nan jaalladha maatii koo taatanii warri jirtanis hiriyoota keessaniif sheer gochuutiin yuutuubii koo sabiskiraayib naaf gosa jechuun nan jaalladha. Muudannoon kiyya kunis maalidha walitiin kan ilaallu ta'a. Karaa onlaayinii yookiin ordeeriitiin meeshaa fichisiifadha jechuudha. Innis maaliini laaptooppii akka argitan kana laaptooppii jechuudha. Ordeerii fichisiifadhee onlaayinii irraa jechuudha karaa feesbuukiitii. Karaa feesbuukiitiin bitadhe jechuudha. Xalabiyyaa isa jedhan jechuudha warra si beektu. Xalabiyyaa kana jechuudha iddoo suupermaarkeetii laaptooppii kana iddoo baay'ee dubbiseen ture karaa feesbuukiitiin akka carraa ta'e iddoo baay'ee dubbisee booddee iddoo kana garuu fedha koo hin turre madaamii koo hin beekti jedhee wanta yaadeef jechuudha. Ani waasaappiin koo lakkoofsa biyya keessaa fi lakkoofsa Itoophiyaa wanti fayyadamuu fi tareetii nama biyya biraa yookiin biyya alaa ta'uu kootiin gaafa shakkan na shawwaduu danda'u jedhee keessa kootti shakkeen ture jechuudha. Sababbiin isaa iyyuu zeegaa alaa waan taaneetiif wanta sirrii nuuf hojjechuu jechuu danda'u as keessas zeegonni karaa kallattii adda addaa hedduu isaanis keessa waan jiraatanii jechuudha. Lammii biyya kanaa qofaan as keessa kan hojjetu akkuma keenyaadha. Sanaatiif wanta shakkee fi madaamii koo hin beekti jedhee laaptooppii kun filiin jedheen jechuudha. Laaptooppii HP kan jedhu jira, Apple kan jedhu jira, Lenovo laaptooppii gosa adda addaatu jira, gosa baay'eetu jira. Garuu laaptooppoota kanarratti jechuudha akkaataan ittiin binnu ture isaan san hundumaa interview taasiseefin ture okeedhaan jedhanii gaariidha jedhee baqqaanis madaamii kun filadhuun jedheeni diil jedha. Laaptooppii kun isaa kan tureera jedhu garuu diiliidha. Akkasitti yoo ilaalte baay'ee bareeda hin bareeda waan qalal jedhe wayiidha garuu keessi isaa baay'ee dadhabaadha. Laaptooppii kana gaafan bitu onlaayinii irratti gaafan otoon bitiin interview taasisu maawuzii qaba, chaarjarii qaba, boorsaa qaba, eedfoonii qaba jechuudha. Firii jechuudha. San hunda gaafadhee hin qabanaan jedhanii gaafan fidee waqti garuu laaptooppiin kuni chaarjarii fi isa kana qofiidha jechuudha kan jiru maawuziin jiru boorsaan jiru heedfooniin jiru homtuun jiru jechuudha. Echi fidee amma madaamii kun naa filatteetti hamma isheen hojiitti dhufteetti argisiisutti nan taa'ee sana booddee banee nan laalee banee gaafaan ilaalutti dirqama sooftiweerii caanuun irra jiraata. Bakka bareeda haalli isaa waan ta'eef baay'ee bareeda. Akka barbaadetti diskitooppii isaa irra jijjiiree akka barbaadetti
keessi isaa baay'ee tokko ilaalee baay'ee bareeda akkasitti yoo ilaaltu. Garuuti sooftiweerii Nyaatame jedhee madaamii kuma wajjin kenne tole stuudiyoon sii geessa jette mana intini mana jechuudha itti hojjetaniin geesse. Kaza gaafan sooftiweerii geessuuf caanu diiskiin isaa baay'ee dadhabaadhaan jedhamee baay'ee dadhabaadha sooftiweerii caanuu hin danda'u kuni baay'ee tureera naan jedhan jechuudha. Achitti gaafa sanatti ishee kana jechuudha kan biraa Dirhama 300 qarshii biyya kanaatiin ittiin jijjiiree ishee kana jechuudha. Inni kun kan keessa turedha. Isa sanitti jijjiiree sooftiweerii naaf qabatee jechuudha. Sooftiweerii irratti caansifadhee kan akka Microsoft Excel, kan akka Word, Adobe Reader waan kana jechuudha. Naa caanuu hin dandeenye waan ta'eef irratti eenyu jedhadhee sanuma godhe iyyuu amma immoo maawuziin qabu waan ta'eef iddoo kana argaa jirtu daameejii ta'eera hin socho'u jechuudha. Naan hojjetaan jiru amma dirqama maawuzii na barbaada. Kana itti fayyadamu godhin hojjetu waan ta'eef dirqama maawuzii bituun barbaada jechuudha. Maawuzii bituun barbaada. Sanaadha baay'ee biizii ta'a jechuudha. Biizii ta'anii hin hojjetu badaa jechuudha. Guyyaa meeqa yaadannoo irratti qabachuudhaaf guyyaa meeqaan eenyu jedhaan ture garuu biizii ta'a naaf hin hojjetu jechuudha. Maawuzii isaa iddoo isaa kana wanta naan hojjenneef dirqama maawuzii barbaada. Keessi isaas xiqqoo shifaara dhowwa biizii ta'a waan ta'eef jechuudha. Appilikeeshinoonni seeraa irra taa'anii hin hojjetu jechuudha. Gaafa akkas ilaalte baay'ee bareeda addisiidha. Baay'ee bareeda jechuudha. Tole muudannoon koo kana fakkaata. Facebook irraan hin qalame. Facebook irraan hin bite jechuudha. Muudannoon koo kana fakkaata. Amma gabaabumatti ergaan ani isiniif qabadhee dhufe maal seetanii akka kootti Facebook irraan hin shawwadaminaa yookiin immoo onlaayinii irraatti gaafa waan tokko bittanii gabaalee gurguddoon jiru Dubaay keessa warra jiraatan fakkeenya kan akka Nuuni Fordaar kan jedhamu sana jechuudha. Isaan akkasitti irra supermarketii gurguddoota irraa beeshaa bitachuu barbaadan warantii warra qaban irraa bitadha isin jechuun nan jaalladha. Baay'ee kunis warantii qaba garuu fidee booddee gaafa haasofsiisee bilbilee sileekoo akkas naan jettee turte garuu ija dubbatame sana miti sa'addaadha gaafan jedhee dubbadhu bilook nagashane jechuudha. Inni wanta akkasii sanarraa of eegaa jechuun nan jaalladha. Yeroo baay'ee uffatallee yeroon xalabiyaa fidadhee naaf hin ta'u jechuudha. Yookiin saayizii kootii ol yookiin saayizii kootii gadi kan naaf ta'u hin jiru jechuudha. Sababbiin isa kana maali yeroo baay'ee maatiin gadi keessa jiru gadi nan baasan waan ta'eef isa santu kanaaf na saaxile jechuun nan jaalladha. Obboloonni akka kootitti xalabiyaa yookiin immoo orderii fayyadamtan yoo jiraattanii of eeggannoo taasisaa isin jechuun nan jaalladha. Sababbiin isaayyuu amma inni kun kan itti bitame birrii qarshii biyya kanaatti Dirhama 600dha. Kan itti immoo hardii diiskii isaatti geeddareetiin qarshii Dirhama 300 Dirhama 900dha jechuudha. Dirhama 900 jechuun immoo meeqa akka ta'e beektu qarshii Itoophiyaatti garuu nan fayyadne waan ta'eef sanarraa of eeggadhaa jechuun nan jaalladha. Yeroo waan tokko bittanitti iddoo sanatti yoo isin danda'ame baay'ee iddoo yerootti fidanii sitti kennan sanatti hiikisaniirra si ilaalchisuu hin danda'an waan ta'eef of eeggannoo gochaa isin jechuun nan jaalladha. Iddoo bittan sanarraati eenyu warantii iddoo qabaate ta'uu qaba yookiin supermarketii beekamaa ta'uu qaba. Waan akka Fordaar kan akka Nuuni sanarraati waan tokko bitachuu qabdu warra xalabiyaa fayyadamtan isin jechuun nan jaalladha. Sanarraan kan ka'e mootii ofii keessaniin xalabina fakkeenyaaf ani amma silkii waasaappiin koo silkii biyya keessaan fayyadama jechuudha. Biyya Itoophiyaan fayyadama kan Imaaraatii yookiin kan biyya kana waan hin taaneef tariitii zeegaa biyya alaa waan hin ta'eef meeshaa qulqullina qabu na laachuu dhiisuu danda'u. Sababbiin isaayyuu amma yeroo kana barri baddeetti waan ta'eef wanti sirriin hin jiru dhugaan hin jiru namni hojii qulqullummaan hojjetu hin jiru waan ta'eef baay'ee shakkisiisa jechuudha. Sanaaf of eeggannaa godhaa jechuun nan jaalladha. Karaa onlaayiniitiin warra waa tokko bitattanii karaa onlaayiniitiin warra waa tokko xalabattan jechuudha. Of eeggannoo godhaa isin jechuun nan jaalladha. Ergaan koo kana fakkaata. Kanaaf laaptooppiin koo akkas ta'e bilaashatti galeessiin jira. Hojii tokko hojjechaa hin jiru. Naasochaa hin jiru. Bas akkasumaan zimmedhee foormii maftaa'aa jira. Tariitii garuu yoon maawuziitti bite naaf hojjeta jedhee yaada. Maawuzii na barbaada jedhee yaada. Sana fakkaata
mudannoo karaa feesbuukiiti. Karaa feesbuukii wanti tokko na mudatee hin beekuun ture. Baay'ee ofan eegaan ture. Baay'een immoo waan hundumaaf oolan to'adhaan ture. Garuu karaan shawwadamee isin jechuun nan jaalladha. Mudannoo karaa feesbuukii isin jedhe kunoo meeqaa keessan filadheen keessan xaa jedhee amma dhaggeeffachuudhaaf ariifattaniittu. Innaa kana fakkaata mudannoo isin jechuun nan jaalladha. Barumsa guddaa isin ta'a jedhee waan kan gara keessatti fideefiidha. Kanaaf ofeeggannoo godhaa isin jechuun nan jaalladha. Egaa yaanni koo kana fakkaata turtii gaarii shaala isin jechuun nan jaalladha. YouTube koommoo subscribe like comment gochuun dagatiin asiniin jira. Nafaana dhaabbadhaadha wal malee qabnu waan ta'eef egaa wal jajjabeessuu barbaanna dhaabachuun aadaa keenya miti. Sana isin jechuun nan jaalladha turtii gaarii.